hariiroo ani jaalallee koo yookiin haadha manaa koo wajjin qabu suni erga adda citee tureera. So yeroo isin jedhu namoonni baay'een keessaan faana gaafatu turanii yookiin namni bilbilee malee na gaafate baay'eedha. So miidiyaa hawaasaa irrattis koomentii jalatti manaamna namootni wantoota waa babarreessan turaniiru jechuun na gaafatu anas maaliif Kanaadaan deemne maal jedhanii gabaabatti sababan Kanaadaan deemnee fi carraa hojii argadhee nan deema hojii hojjechuudhaaf nan deema garuu hariiroo ani qabaachaa ture suni adda citeera waan ta'eef kanaaf ani hin deemne isa kana. Hariiroon sun erga adda citee almost waggaa tokkoof ji'a 10 waggaa fi waggaa tokkoof ji'a 10 wayiin ta'a erga haasaan keenya yookiin communication himti keenya iyyuu dhaabbate jechuudha. So kanaaf ani hin deemne. Maaliif adda baatan maybe ati gaa public figure dha namoonni baay'een si beeku. Personally ta'uu danda'a garuu waaqommoo sababa ta'eef namoonni tarii maaliif adda baatan kan jedhus jiraachuu danda'a waan ta'eef. Egaa yeroo baay'ee yeroo akkas xiqqoo hojii hawaasaa kana hojjettu dhimmi kee dhimma dhuunfaa keetii qofaan ta'u gammachuun kees gammachuu kee qofaan ta'u gaddi kees gadda kee qofaan ta'u anuma jireenya kootti gadda guddaas dabarsee beekaa gammachuus dabarsee beekaa qofaan dabarsee hunduma isaa yeroon gadde sanas sabii kuni namootni biyya keessa jiran biyya alaa jiranii ana faana turanii yeroo gammachuu kootii sanas yeroo gaa'ela sana dhaabbadhee ture sanattis baay'ee na bira turanii baay'ee na gammadanii inni danda'u qaamaan argamee inni hin argamne immoo miidiyaa hawaasaatiin baay'ee gammachuu isaa naa ibse. So wanti hundumtuu hawaasa jalaati qofaatti siin ta'u gaafa nama akkasii taatu jechuudha. Garuu yeroo akkas jedhamus immoo waan personality immoo hunduma isaa immoo namootaaf qooduu qabda. Mee tarii tokko tiyyaa wajjiniin hojjechuun kee ngaa yeroo tokko ngaa lammata immoo waaqooni trendii biyya kana keessatti baratame yoo hunda ta'uu baateyyuu durbi biyya kana jirtu dhiira biyya alaa jirtu akkuma barbaaddu ni dhiiraas immoo durba biyya alaati biyya bakkee keessaa barbaade ittiin biyya alaa ba'uuf wanta akkasii baratamaadha keessumaa yeroo ammaa kana. So tarii wantoonni kun lamaan dhiibbaa uumaniiru maybe tiyyaa wajjiniin hojjechuun kee lammata immoo wanti namni jedhu kun waaqoon dhuguma Kanaadaatti hin ba'uuf jettee fuute moo? Lakki lammansaayyuu miti ni jalqabaa hojii aartii akkan hojjedhu silumaayyuu beekamaadha. Namoota wajjin akkan hojjedhu durbaa wajjinis dhiiraa wajjinis hojichi aartii akka ta'e nama baay'eef hin gala keessumaati nama biyya guddate warra jiraniif immoo sirriitti galaaf warri biyya guddate jiran isaan waan darbaayyuu hin godhu waan darbaama godhaniyyuu fiilmii hin hojjetu kan keenya illee amma sanaan ga'u. So waan sun rakkinaan qabu ture walhubannaa maan deemaa ture inni. So inni jalqabaa isadha inni lammaffaa Kanaadaa deemuuf inni jedhu suni Silesti Meeraan biyya kana ba'ee biyya biraa jiraachuu fi karooruma isaayyuu hin qabu. Silumayyuu yeroon wanta kana keessatti galee akkaataan itti jireenya iddoo lammanuu akka ta'u waan akkasii walii galleetudha. Utuun jaalala biyya alaa jiraachuu qabaadhe immoo Kanaadaa caalaa Ameerikaa jiraachuutu immoo irra fooyyee qaba. So isa Ameerikaa yoo dhiiseen dhufee waan hin ta'eef inni gaaffichi kiiloon kaasuu siin jechuuf jedheen yaadi suni isa mitiin rakkinuma biraadha. Isa mitiin jechuudha. Egaa akkaataa akkamatti sila jettee nama as hin jirre maqaa kaasuun balleessa. Mana nama hundumaa keessa rakkinni jira. Gaa'ela isaanii wajjinis kan wallaansoo qabanii kan dhoksaatti rakkatanii manuma tokko keessa jiraachaa adda ba'anii jireenya ulfaataa kan jiraatan faan jiraatu.
So Paulos akka jedhamtee akka waan rakkinni addaa isinirra ga'e hin ta'ina. Wanti qorumsi jireenya koo mudatu wanta humna koo olii miti jedheen yaada. So Waaqayyoos na gargaara. Nama irratti darbes Waaqumatu na gargaare. Kana booddees immoo jireenyi salphaa ta'ee yaadu. Jireenyi immoo ulfaataadha. Amma biyya lafarra jirtutti amma iddoo boqonnaa iddoo rakkinni hin jirre sana deemnutti jireenyi bu'aa bahii qaba. So biyya lafaa anfeeriin taane kana keessa immoo jabaatteema waan hamaasitti darbatamu wanta rakkina sirra ga'u fuutee gara carraatti jijjiiraa jireenyuma hiika qabu jiraachaa deemuun hin danda'ama jedheen yaada. So warri yeroo baay'ee warri loltuuni akkaataa isaan itti leenji'an akkaataa keenyarraa adda. So ganama akka keenyarra rafanii ispoortii isaan hojjetan ispoortii nuyi jiimiitti hojjennu irraati addadha. Baay'ee ulfaataadha. Lubbuu isaanii balaa keessa buusaniiti kan isaan jiraatanii. So sana keessa darbaniitu iddoo kabajamaa wayii tokko ga'uu jechuudha. So al tokko gamoo dheeraa gaafa ijaartu asii gadi baay'ee fageessite qotuutu sirraa eegama. Akka inni darbii baay'ee baatutti jechuudha. Maybe hin beeku Waaqayyo kan inni sirriimatti wantoota baay'ee na baachisuu fi gara fuulduraatti waan hojjedhu bal'aan jiraachuu danda'a. So hundumti isaa gaarummaa fedhee yaada. Hin boo'u Waaqattis hin guungumu. Waaqayyo immoo warra isa jaallataniif wanta hundumaa immoo gaarummaaf akka godhu nan amana. Jireenyi itti fufaa Waaqayyo gaariidha. Egaa ati jetteetta namaati. Dhala namaa keessatti wanti dhala namaa mudachuu hin qabne tokko divorcii yookiin wal hiikuudha jedhee amanaan. And jireenya koo keessatti kun na mudatas jedhee yaadeen beeku. Amma fakkeenyaaf yeroo abbaan koo du'aan boqotee yeroo isaatu natti gabaabbate malee yookiin akkaataa du'a isaatu na gaddisiise malee iddoo ta'e ga'ee abbaan koo akka du'aan boqotu beeka. So garuu marriagein koo divorceedhaan xumuramadhe yaadeen beeku. Egaa biyya lafaarra yeroo jiraattu immoo walakkaa waan itti barbaadduudha walakkaa waan itti hin barbaannedha. Wanti akka marriage kun immoo waan nama lamaati. Gama kooni waan danda'u hundumaa yaaleera. Maaliif hin barbaadu seenaan suni si keessatti hafa waan ta'eef. Waanuma amma kaateema jaalallee dhiiraaf durbaa wal jaalanna turre adda baaneettu miti. Kun gaa'ila ta'eeraa maatiin wal bareeraa namni sii bareeraa waadaa galteettaa waa meeqadha kun jireenya kee keessatti si biraa immoo nafu sii galee umurii kee guutuu dulloomtee waggaa 80-90 taateeyyuu marriagein kee akka inni feelii godhee ture si miti ijoolleen keeyyuu hin baru jechuudha. So si biraa nafu waan ta'eefi wanta qoosaa miti waan ta'eefi akka inni baraaramuu fi yaalii mataa kootii taasiseera. So garuu oolchuu hin dandeenye egaa. Al tokko immoo waan dandeessu goota gaafa waan dandeessu goota erga darbee booddee erga daangaa darbee booddee immoo akkatti gootuu hin qabdu. So akkasi. Baay'een gaddaa waan akkasii sirra ga'uu isaatiif baay'ee na gaddisiisa. Maybe kanuma wajjiniin wal qabatee tarii dhiibbaan alaa jiraachuu danda'a laata akka jedhe kan yaadu. Yeroo hojii hojjetta keessumaa hirkoo irratti tiyyaa wajjiniin hojjetta. Reakshinii namoota. Fakkeenyaaf amma yeroon asitti Ameerikaa viidiyoodhaan ilaalaa ture gamoo baay'een argaa ture. Gamoo bosona gamoo iddoo hundumaa jiru magaalaa humti guutuun gamoo dhedheeraan itti fakkaata ture. Baay'ee miti garuu amma na argeetta achi keessatti magaalotuma gurguddaa kan akka New York, Chicago warra kaan maal yoo ta'e malee magaalaa namootni jireenyaaf filatan baay'ee isaanii warri naannoo downtown jedhamu naannoo magaalaa keessaa gara walakkeessaa iddoo business area sana malee iddoo kan gamoo humtiyyuu hin jiru gamoo gurguddaan hin jiru. Akkuma kana wanta adda addaa akkasii tilmaamtu miti. Nama fakkeenyaaf wanti gara biraan kan tilmaama koo adda ta'e gaafuma pleenii irraa buuf jettu magaalaa Ameerikaa gaafa geessu amma
Washington DC geenye irra gaafa jedhani gaafa si gadi ilaaltu in argitu magaala. Bosonaan ukkaamameera. So magaalaa keessa mukkeetii gurguddootu jira. Bosonuma keessa jira magaala. Baay'ee magariisadha. So isa faanatti fakkaatu ture. Bu'aa biqiltuu dhaabuu achi argeera guddaa. Asii jabeessineetu. Asii jabeessine yaa san dhufee amma dhaabaan jiran. Akkam ture turtiin kee achitti ji'a lamaa fi amma ta'e dabarsite? Akkam ture like yeroo asii deemtu simannaan ture nuus amma ta'e aga social media irratti argineera. Akkam ture akkamitti argite? Asii gaafa hin deemne jalqaba wanticha gaafuma hin deemu xiqqoo bare namni deemaan jira maal dursee dubbanne. Ani gaa salphisee mani ga'ee man deebi'ee waan ani yaadeef hin dubbanne namni baay'een na komate garuu. Gaafa achi ga'u immoo simannaanis gaarii ture. Egaa waan guddaan an deemee fi hojii isteejii hojjechuufidha. Hojii koomedii showuu sanaan dabalatee immoo magaalaa ma ilaaluudha. Ameerikaa ma keessa immoo biyya kakuu keenya immoo ilaalle. Walii gadi deddeemee immoo ilaalee baay'eessa ture. Dhugaa dubbachuufi asii dhaamsan dabarsuu barbaadu tokko jiraate egaa dhimma nuyi amma haasofne ifaa ta'u jennee uummataaf haasofne dhimma dhuunfaadha. Namoonni wantoota kana ilaalanii namooti yaada nuyi kaasne kana dhaga'anii gama kamittuu yoo ta'u ofuma tilmaama mataa isaanii or yaada isaanii nama tokko arrabsuu dhabalutu balleessee dhabalutu godhee maal kana gochuu nama baay'een dubbanne tokko irratti waa dubbachuu yookiin namuma dubbate irratti iyyuu isa akka godhan hin barbaadu. So namni hundumtuu dadhabina mataa isaa qaba waan ta'eef al tokko namni gaarii yoo si dubbate iyyuu hamaa nama biraa gaafa ta'u immoo gaariin ta'u. So akkana hubataniin jedha kana ishee kana isaanii nan rakkisa. Dhimmi kun dhimma dhuunfaa keenyaati waan ta'eef karaa koosii karaa isheesii maatiitu jira namatu jira waan ta'eef dhimma kanaa fedhee namni biraan immoo akka sammuun isaatti hin bu'amne yaadiin taane kee immoo hamileen namaa akka hin cabne jireenyi namaa borii akka itti ulfaannee fi yaada isaanii utuma of biratti qusatanii jedhee yaada. Lammaffaa immoo yoon interviyuu bira deeme yookaan poodkaastii biraa yoon deeme wanta kanarratti deebi'ee haasa'uun barbaadu. So asumaan namootni carraa miidiyaa qabanii kana booddee wal agarru immoo waan kana akkana gaafatan hin barbaadu jaalalaaf kabajaa wajjin kanuman jedha waan na hubataniif immoo waan nuyi keessa dabarsine waan an dabarsee Ameerikaa yeroon deebi'es simannaa gaarii naaf godhaniif jaalala natti agarsiisaniif immoo baay'ee galatooma jechuu barbaada. Egaa maatii maree koorneer sagantaan keenya guyyaarraa Waaqoo Geetaachoo wajjin qabaanne kana fakkaata ture. Torban immoo keessummaa kan biraadhaan walitti deebina. Ammas ittiin nagaatti turaas. Ani wanni hundi akka isii namni nan beeku jettee na arrabsitiimi. Isii namni nan beeku bakkaan hojjedhu namni beeku jettee ana dhistee abbaa kiyya arrabsiteemi. Ani immoo lookishiinasi bilbila madaami bilbila isii fudhee maskaas shorxaa dhaqeera. Garuu qaxaroo na qabaniiran dubbiin seeraa takkaan dhumatti osoo hin galee guyyaa eegaa dhumatti. Isiin akkanuma haa taatu ani viidiyoo isiin arrabsite hunda qaba sababbii irraa isiin kaate qaba gurbicha hoo taate nikaa rabbiitiin itti heerume nikaa rabbiitiin na fuudhe waraqaa ragaa qabna wanni isiin dubbachuu iyyuu dandeettuu jiru jaarsa kiyyarraa wal fuune isiin galchu jambar isiin galchu yaani ana itti heerumte isii dhimmummaan dakkalee dhimma kenna haasofsiisu hin jiru irra taree dhimma haadhaaf abbaa kiyya isii haasofsiisu hin jiru faamilii kiyya dhimma arrabsituuf hin jiru dhimmi maqaa kiyya kaaftuuf hin jiru Dubaay keessa teettee bakka ani siin jennetti bakka ani siin tunnetti dhimman arrabsi tokko hin jiru ka ammaatii miti ka dura siin arrabsite tokkollee viidiyoo qaban ka duraallee ani laal Oromoo waliin akkas qabsiistee naan jedhanii maqaadha ani maqaafi siin sodaadhu dhageettanii maqaafi siin sodaadhu ndoom isii anaa miti nama hunda baasaa arrabsiti Dubaay kana keessa nama xiqqeeffatteessa Habibti bar aayidii qaba bar aayidiin hin jiraadha seera guutee jiraadha bar seera rabbiin beeku kana waraqaa 9,000 baasee dalagadhee birritti facaasee wanni dalagadhee fi nama natu ofirraa dhooguufi haya wanni maallaqa baasee aayidii dalagadhee fi nama natu ofirraa dhooguufi seera kabajee jiraachuuf ani arraba tokkollee siin arrabsu jecha tokkollee siin hin jedhu dubbiin seera harka galte seerumaan dhumatti
Serumaan dhumatti mee seerri biyya kanaa ayyama haadhaaf abbaa ol baasanii arrabsuun haadhaaf abbaa kee arrabsuun rakkoon qabu haa jedhee si jiraachisu waliin ilaalaa na eegaa. Asirraa torbee tokko na eegaa. Torbee tokko walii wayiin fudhatu. Yoo ani si dhiisi abbaa kiyya diimaa sanii eda'ame. Abaddan hin dhiisu bamiin taamir. Qarbii seenteellee qarbii seensisee si baasa malee si dhiisu. Itti kakadheera naa qabadhaa. Naa qabadhaa. Akkis ani yaani Suudii irraa namni na arrabsu. Itoophiyaa irraa namni na arrabsu. Eessaayyuu na arrabsanii lanee chiggirilleem birqaadilleem lanee sidib birqaadilleem. Ani indoom osoo akkasi suuraa san baasee na arrabsuu baattanii በጣም ኢናራዩ ነትፈተ ኦሮሞ ነገ ጀዱ ተከት አዳይሲን ከበጃ ከቲና ቀብደም ማሻአላ ደስ ይለኛል ኦ አጀንዳ ነን ጎዳቲኒ ኒ አራቱ ላይ አጀንዳ ነን ጎዳቹ ከሰኒ በጣም ደስ ይለኛል والله ነ ቶሌራን ንቲ ምርቃነዳ ከሰጅር እንዴ ዱቢ አጀንዳን ቀብዱ ጀ ነምኒ ተኮ ነማ አጀንዳን ጎዳተቹ ነመሰን ተፈተኒ ረኔ ያቹ ነምን አጀንዳ ጋፈ ሲጎዳቲ ሀቢብቲ አቲ አም ፌመስ kabajama qabachu namni si beeku baqa yani habibti inde maanuti ni karabbiti waraqata rabbiti farramne walfune bar ani baridu taqallali nasetan yak qallaliti wali heerumnanu ni karabbi dani waraqata rabbiti walfune namni to ko ay ki jedubbachu dubai keessa ayyama takkan qab ayyama takka sudi raka fedani na rabsa chigirelle كويتي راتش جريلب جارو أنا ولين دبي كيسة تترو زنياتا أبدًا أي تشالش أبدًا بمينم تامر أي تشال سيرك أبات شو باتي أي تشالب بسنين جدير هندن دام غونكم هندن دام أنا برميت لقمت نين دبي كيسة لقمت أبان كيسة الشجرة Dhuguma abbaa keessanii rabatanii suuraa tiyya maxxansan arrabsa eenyumayyuu haa ta'u qarbii yoo soo jiraatanii sin baasan amma habibti bar haalli toleera bilbil wakan kee